ملكني يعني ديكول سريسا اوكي دي فهم ايوه كاسيت اما سني سراي يا الله اما بعد حواسك يا وني بكم كم توكو بليس كنا abdii gaafa inni gama amantii dhufellee namni dhufu isaatitti gammadee eega dhufee wareegama qabeenya qofaa miti lubbuu isaallee kennuu qaba jedhee wareegama kana kafalellee umatuma kana akkasitti dura dursamee beekamuu qaba. Kanaafis galatooma ulfinni sanyitti isin haa dabritu jechuun barbaada. Itti aansee nuti nama akka nama tokkootitti waan kan akka dhaga'een online seenuu hin dadhabne. Garuu wanni online irra seenuu na dhorge hayyoota asirra haasawan hedduu wanni dhiqqoosii garaana nyaata. Eega rakkoon kun argame biyyi teenna beekaa qabdi, hayyuu qabdi, nama qabdi. Warri online jirullee online irra jira. Tariiti warri namni yeroo tokko warri waan kana kaleessa qooda keessaa qabaatellee qalbiin namaa walitti shakkillee qabaatuun ni mala. Nama kanarraa bilisa ta'e nama akka kennaa karaasaa jiru. Waan kana biraan gahanii dubbii lafatti qulqulleeysanii furmaata kaayuu osoo danda'ani maaliif ol bahame ka jedhu. Nuti irra caalaan hawaasa kennaa warra sirra jiru hawaasa muslimaati. Shari'aa kana keessatti diiniif tumsuu obboleessaa tumsuun akkuma jirutti ta'e ilmi namaa eebii qabaatu waan beekaniif rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhani nama obboleessa isaa tokko sattare duniyaa akiratti illee rabbi isa sattaraa jedha. Rakkoon yoo jiraate rakkoo san harka lafa jalaatiin yoo laallamee wanni sun furmaata itti kaahame rakkoon sun furmaata argatee wal sattaruun illee ni argamaa jechuudha. Yeroo nuti akkana teennee haasofnu kaleessallee kawaayee obboleessa kennaa abdii dubbatellee numa. Kaballaqa kendellee numa ka eegana ammallee waan hanqoon argama jedhee ummata dhageessisellee numaan tuni hawaasa kiyyaan haqiiqaa jiru isinitti himaa tan ammoo qalbii keessatti naa qabadha. Tokko wanni tokko yoo argame awwalumaatti fiiguun hin barbaachisu qorannootti hajama qoree seeraa ijaaruutti hajama wama ufii hanqifneef homo fi tartiiba isaa balleeysine tokko deebinee nama komatuun qabnu dura durso namni tokko rakkate taanaan dhibame taanaan yookaan dhimma birootiif qarqaaramuu barbaachise taanaan namnummaan tokko dhufee nutti himee lafuma ol kaanee girri jennee dhaloota bubbee ta'uun hayyoomni kenna eeysa beekomsi kenna eeysa namoomni kenna eeysa beekaa qabaatuun kenna eeysa ka duraaniin karooraan koree ijaarree lafaan kaan koreen gaafa ijaaramu tartiiba mataa isaa qaba. Koreen tartiiba mataa isaa qaba jechuun akkaawuntii nama dhuunfaa kana ta'uu irraa tartiiba nama amannu hayyuu biyyiti qabduun yoo ta'e wanni namni zanni illee waliin badee namni illee balbaltii isaa banamee yookaan harka keessa kaatuuf kun hin argamuu ture. Gaafa duraan argamnu illee jarjaraan itti seenna. Eega argame illee jarjara keessa deemna. Eega dubbiin argame illee akka nama hayyuutitti fixatuu dadhabnee jarjaraan bittinneessinee wal biraa yoo deemne mammaaka aduwwiin nuun jedhe tokko jira. Hawaasni kiyyaa dura namatti fiiga lamuu namaan fiiga sadaffaa wal biraa fiigaa ka jedhan tokko akka akkisuun hin taane boruufillee baradha. Rakkoonni argamaa rakkoo argame san adeemsa jiruun qarqaaruu qabnaa tartiiba nama hayyoomaatii fi beekaa irra deemuu qabnaa Rasuulli alayhi salaatu wassalaam sun akaaka daaliman au madluuman gaafa jedhani kamiidhee fi kamiidhameellee tumsi jechuun tartiibni sun maali? Bootaa namni dogongora nama sirreessuuf bootaa namni haqa qabu haqa namaan jechuuf wanni tokko tartiiba irra deemuudha. An akka nama tokkootitti akka xaalibu ridallaatitti dhimma kana osoon dhageenne qilleensarraa dhagayuu wallaahi isin komadhe. Dhugamatti hayyoota kenna mashaayikan kenna warroota silaa ummata afoo dhaabatee waa haasa'u kana walumaa gala in general isin komanne. Qilleensa irraa waan fixanii nutti gadi buuftanii suni isinirraa mala natti hin fakkaanne. Maaliifi kakaleessa waliin fiigallee numa nuun jedhan ka waliin fiigallee numa nuun jedhan ka wal biraa gatee fiigallee numa nuun jedhan namni yoo rakkate qumni tokko yoo ajaa'illee irraa muranii garri itti deebisan hin jiru san akkasitti akka fuulduraaf borullee ammaa rakkoon argama yookaan galgala tana fidhee kaanee tabirootti nutti dhufa gaafa nutti dhufellee ittiin fiinnaani haasawa kiyana qalbeeffadha haasawa yeroo duraanii sooshaal miidiyaa irratti dhaloota bubbee ta'uu hin qabnu dhaloota bubbee jechuun gamanallee gara gallaan ima fiiga gamasillee gara gallaan fiigan nurraan hajamsiisu. Waan kana fuulduraaf tartiiba nuu godha. Ulamaa innu keessa jira, hayyuun keessa jira, beekan nu keessa jira. Yoo dogongorrellee dogongoraa kennallee ka qabatu qabu numa karoora kana akka tartiiba nuu gootan asumaan isin yaadachiisa.
إني لما فا وان هنكو أرجميسان كرايتين أرجميسانين نمنس غافتو سون نما وان كنرى بلسة إيه كل سجود أبون نما يو كانم نمان سنويو اسمه كانتو نتي كرامة لنوفي جديشة كتاون وان كان أكا هماتو تأيرا سوشال ميديا نولي أمو وليد إبنو سوشال ميديا كار إيفا من بيكني هرابي لفقط إيسير وان نمني بيرو مشايكني دباتي في إيغانا عمالي حاسوان كينا دباتي فيون دباتي ديكان دباتي قدام دباتي اللي كانوا جالة بيرا اللي غالي كانوا جارة اللي بيرا اللي غالي سانا قاسي أكا قوبا نوقاباتن أسومان إسيادة جيز إتعان سوراني دنيا تنا كيسة تنمني ندو غنغورا شيكاميني برو تمال جراني شيكاميني برو حيو كينا نبيتاني يرو إمالا مجلس أوروميا كيسة نما كراتوكو ولين فيلمني وسو ولين دلنو نمني ويراكو ويسا مدتة جنان أنشكي تشكي دا أبي أما بودا أستاذة كينا شي أميني سنبرا غلاجر جنان أغي تاري يو تشكي كمبر باني تاتي غاندا قبري دك إيجرين غاندي علمي نما اتنمان چاك دي قبري قوفا جرا دنيا رجران نان تشكي ندنباتو جرين يو جراتو برباد تشكي مولين جراتو جرين نمني إيغا دنيا رجراتي تشكي نلين جرا واسكية ركو نلين جرا والأبد نلين جرا والاتزاني بدون اللي جرا والقمتون اللي جرا والهمتون اللي جرا والفتاتون اللي جرا كان قوتو الدوتا اجروتي وان كان قام سلا قل الله قبون قل الله ابون اللي سهدو سنار كافازي ككليس عبدي اللي ركتاتو اسنما الرجال انا مون هيون يسر جرتن دم بتول بين نما تكا ابلو سنينجو نمني وريغما لبو في يروكي سن عبدي كليس كنيتاني ادمويو ديبيتاني سن كوماتا تا نمني برو مالي سنينجرا كيسات لا تانا تانو مجن ايغانا واي ملقاتي والقبته أنا كونو بانك ستيتمنتي سنتيس مدسو دندا هانغا غياني الرابه كلي سماري دنگا دغيا ددمي سديا كلا كو سفران جوتا بانك ستيتمنتي غوتو حساب اسيجرا بانك ستيتمنتي غوتو حساب اسيجرا فيديو ني لسنت مدسو دندا غافا عبدي منا يالا سيني تكا الراجل قبه هانغا غيا دنگا داتي ددمي سدي تتباس باتي افوري ايه لغريها ركوبا اسيسن ملقا باسه كيستي فاينالي تنا تشيكي نمني غورو بربادني لي فاينالي تنا سنت مدسو قبا مليون كودا شنيف كوما دبافوري صدومي لما في سديتامي توكو سنتيم صدومي توربا جرا كاني ويزدرالي تا كيساباي مليون كودا توكو في كوما افورتامي توكو دبشاني كودا توربا فكاسي ملكني اكاونتي رتها في هانغا غيا كالي سمالي دنگدا مليون افوريف كوما دبسديه في سغالتما دبشاني جاتامي افورتو ويسا كانا ملك استاذ كاريزا إني بار كاريزا يوني ملين أفوري كون بشان نوغارسي سي لايفي نمكم كورة سدسرة دكتور أصليك يا بريدا كي يقول مي سيفتا دغيفت دم سيفتا جراكوت دغيفت نوتي كوداشاني تنغا فارغينو كوداشاني تنا يرو ارغينو كوداشاني كوداجا جنة غراغرو ماجرو وان سنيت دوباتو دافما ديمان جرو اكاسما مالكم كجيبا سان جنتين وان سنيت ديموت لينجرو برين اما حقيقه جرو ايغنو بافني غيوتا اتشاس بايسالي بانك ستيتمنتينا كتبا غارو فرقين جرو ملين متا كراكوميتي انكوراجا يريث انكوراشان فيدن ومارا كون قو توكم اني غارو ان سندرو لنا باتوم باربادو سيغالي جرابر ولي غالي رابر حاجه غيات يتن واما وان حقيقه جروسان ولا مدالشي سوف انا حاجه غيات يتن سفيني يا مالي تاني تي اتك غيا كليسا وغيا اتاوني مالا لا كغيا كليسا وكا اتاودان دا حقيقه كجرو كان اما كان وني وان اني نما حاسا ونا حقيقه جروت غيا سال سيتام ديسو مي غيا سا اوكي مي غيا يرو تكات ومارا كون قو ملين متا تاني بدين تمو فاسيرا ساكي سمالي اصليني ميدينا كودا جا جدي اني ميدينا شن جدي غراغرو ما كودا شاني مي ديكوراشاني اني لا اني كليس اني ميدينا فريدي اكاديمي مبارك
إني كاليسا مليون شان يبكم ريبا وين وقرسيس فيديو براك أبدابر أما مليون أفرق أباجد إلا أن ركنا إيران كابو أستاذك والله جرانا وفوجا أني والله إسني متي نما دين ربكم أكابو تقطبون بربادو كالي إجتيان مليون شان يبكم ريبا وين أرجنين أنا منامكم كروسادت أرجع مليون سدي أفرط جرام سني للإذا أما إسني نما كونا بقدرته وجين وإيتا ممكن ماله استيتمنتين كأن بعض كوني أجاب واني كون اتقالي تراها جون كور أثديتي ككلام عليو قويا كور أندورا كور أثر جرابر قويا جرابر إدي تنكي منامين اللي متينا قويا جرا أرجيتاني مي قارورا كومي تدوبين نوار عارفة هاga جون كور أثديتي ركورا بكا مكاي ثا كنا لا مكاي ثا جرا هاga جون كور أثديتي no problem أما على كل حالي واني نوالي نقال أما سيفي تاجرا أما أفجع ولدت واني نوالي نقال مالني إني ملينا أفر جري أملينا كرجها جريني إسنمو جارثما نو قبدني ملينا كرشان في الدني جارثك إتمات نو أرارثا أفتت لأنا ما تركيا وان بربادو لي أنا ما وان بربادو لي بمانك ملينا شنتين أكا غرغارثا جيتي رافت دوبتا توري مالي دادين ما ريو ملينا دي بلتاتي والله هذا ما هذا دوم ملك أبومي أنا ما غرقيا فتت لي وكمشاني كانت توقوفين No. Koi kama dubbin finde bar. Eshi. Dubbin finde Dr. Asli in fakatin da gala. Amma dubbi ber wanjiru sinitti majra. Wani no amma kana dubbata jirrufi. Ila. Adeemsotiin jiru mallaqni nuti kadiddami sadii baafne guyyaa ammoo yoo irra cheek godhuu barbaadde irra si qabee ilaaluu dandeetta ammallee waan qabatama lafa jiru waan taateef. Amma wani nu jedhaa jirru maali? Isa sanillee qorannee adeemsotiin jiru maali? Miiliyeen nummaan 15 kuni ka qarqaarsaatiin ala kabiroo jira jennellee gaafanne nama. Mallaqni akkaawontiin inni qabu isa kana qofa. Mana rifeensaa qaba. Mana rifeensaa guyyaa meeqa gala? Torbaaniin meeqa argata? Namni hojjatu nama meeqa? Namni hojjatullee tilmaamne torbaaniin namni tokko waan argatullee tilmaamne wanni akkaawontii isaa irra galullee yoo tilmaamnu nuti. Torbaaniin namni warrootiin rifeensa muran sheerii walitti kuma 12 torbaaniin fudhatanii ji'atti meeqa ta'a sheerii addaan qoodama waan taateef ka jedhu tilmaamne ka ji'a afurii yeroo tilmaamnu mallaqni akkaawontii isaa irra galee akkaawontii isaa irraa deebi'eetiin mindaadhaaf keeysaa kafalamee sana booda isaa hafu yeroo laallu arraawundi naannoo miiliyeena 2 ta'uu isaa mirkaneesse. Amma san qofattillee hin dhaamne. Birriin miiliyeena 2 kan kiraay manaatii fi ka hojjattootaati fi ka rifeensaa warra hojjatuuf warra sheerii irra galullee jira. Kun amma tiraanzekshiniidha malee jeneraali ati noormaali ni beeyta. Mallaqni akkaawontii tanarra tootaali magali. Ka namni tariiti fakkeenyaaf osoo namni tokko bira kaatellee galu ka yookaan achi booda irraa ba'ullee haaluma saniin jiraatee mallaqni qarqaarsaa qofa osoo hin taane mallaqni dalaggaa isaallee irra galuu mirkaneessine takka. Inni lammaffaa wanni haqiiqaa lafa jiru ka ammallee namni yeroo hedduu misunderstanding ittiin godhu koremmaan gama qarqaarsaatii waan kana itti deemaatiin ture abdii waan kana keessatti ol qabatee mallaqni yeroodhaaf haga gaafa yaala deemtuutitti akkaataa nutti himameedha haqiiqaa isaa immoo rabbitu irraa beeka haga gaafa deemtuutiin mallaqni harka kan kee akkaawontii irra yoo taa'ee jedhe wanni kun baduun ni mala. Mallaqni lafa taa'uuf waa irra taa'u garagara. Yeroo tokko illee namni yoonni tokko yoo jiraatee jedhe ittiin karaa tokko sosocho'a. Konkolaataa irra mallaqni osoo oole yaanni jedhu kore makana keessa kore hunda ta'us danda'a. Koremmaan waan kana eegale jechuudha. Waan kana konkolaataa irra haa oolu jedhanii walii galan. Mallaqni naannoo miiliyeena 3 wadhakkaa konkolaataa bitamee konkolaataan gaafa yaalaa fi abdiin deemu konkolaataan kun gurguramee sana booda eegana ammallee abdiin yaala akka deemu walii galan. Konkolaataa gaafa bitan kana namuu adeemsotii koreedhaa fi abbaan illee keessatti fa argamu wanti horiin abbaa malee abbalammii hin qabu jedhanii waan inni illee bootaa sanitti fayyaa qabaatee waan kana adeemsa jiru kana abbummaadhaan jalan buuneef konkolaataa ka itti gurguratu sun illee akka inni waan kanaaf deemu waan argeef mallaqni illee namni bira galuu kana waan irraa yaaduuf
konkolaataa ma tartiiban qabne fuudhanii itti darbanii kaanii mallaqa irraa fudhatan miliyoona 3 walakkaa gaafa kaan eega yaalli ammoo tartiiba godhatee achi deemna jedhanii konkolaataa kanan gurgurra yoo jedhan konkolaataan kun miliyoona 3 walakkaa kan ture girii isaati maal jedhanii rakkoo guddaa uumee konkolaataan walakkaa waan qara bitamee saniyyuu akka baasuu hin dandeenye jala sararamee itti himamee jedhan kanaafi miliyoonni 3 walakkaa konkolaataa bitamee jira konkolaataan bitame sun gaafa bitamu ammoo dipoozit irratti haa ta'uudhaaf malee eega bitame ka'ee booda haa ta'uudhaaf illee miti akkuma namni yaada namaa dhiyeessu warroonni koree konkolaataa kanarra kaahadhuuti achiin booda gaafa deemtuun gurgurtaadhanii yoo gurgurtatti gadi baani wanni sun ammoo gatii dhabee yaada jedhu karoora kanaan konkolaataan ammallee lafa jira waan taateef koree waan kana shakkan waan san deemanii laalanii haqiiqaan jiru sun kana ta'uufi ta'uu dhabuu isaa ani haqiiqatti konkolaataa baasee waan laalirraa hin qabu wananatti himame konkolaataan jiraatullee waan shakkii qabaatii miti jiraa jechuudha. Aadaa namaatittillee waan taa'anii qabatan ma jiraati. Siin fixure gabaasa. Fixa. Hadiisa kana sahii hamiti ijoollee isin dogoggorsaa fi bara. Ani waan jiru si hima. Ila waan jiru waan qabatama jiru si hima. Sana booda ammoo atini karaa barbaadaniin isin itti deemuu dandeetta. Nama bar waan kana ofii akkas dalagee miti. Akkina himamee fi waan qoradhe akka nama tokkootitti ummata kana araarsuudhaaf karoorri jiru kana jedhee isiniin gahaa jira. Waan jirullee waan irraa beeku nama dagalee gamanaa gamas jirullee qoradhee waan isiniin gahe. Kuni karoora kanaani konkolaataan kabitame kana konkolaataan kanaa mitillee yoo jedhani morma ganama argama waan rakkoon hin jiru. Amma wanni nu barbaannu maali? Ustaaz amma yaada araaraa fiddaniittu Ustaaz Taalibuddin nama jabaa keenya rabbi umrii keessan nuuf dheeressu bakki barbaadamee xiqqoo si rakkoo ta'e bakka birrii kaleessumaan gaafa asliin dhaasaa kana eegalu ol galeen fiigee wallaahi mana cufadheen fiigee dhufe hojiin nyaanne dhunni namni si dogoggorsiisuudhaaf qoy haydar namni si dogoggorsiisuudhaaf galcha haydar galatu xaayir galatu ustaaz xaayir galatu kore xaayir ustaaz gaala geeffadha namni si dogoggorsiisuuf akkas gochuu danda'a mucaan kun nama isa jibbu jennaani lakkii an ragaa qabatamaa qabaa jedhee warri moodikala xaayir galatoo galcha dubbicha keessa harka fudhanne amma immoo bakki barbaadamte isin nu himtanii jirtu adaraa dubbii kana nurraa goolabaa akkamitti goolabaa masa jedhuuni nurraa goolabaadha namoota jedhaa dubbicha goolabaa akkama ta'u waliin dubbadhaa. Meeshi mubee kiyana dhageeffadhaa isinii fixee isinirraa goolabuu eedanama ila haqiiqaa jiruan akka nama tokkootitti wanni isinillee beekuu qabdan ammallee manni kunillee beekuu qabu ilmi namaa ni dogongoraa haqiiqaa jiru mallaqootiin wanni ila ammoo jala sararee isinii mujira mallaqni yaalaaf amma ta'u lafa jira gahaan lafan jiru mallaqni garuu dura guuramee jira dura guurameera wanni amma miliyoona 15 kun keessa yoo miliyoona 2 akkana keessaa baafne naannoo miliyoona 13 11 akkana jala ta'u guuramee jira miliyoonotiin 12 yookaan 11 haa taatu 12 guurame kun ammoo ammatti yaalaaf wanni lafa jiru jira ka jedhamu saniidha amma waan guyyaa kaleessaatiif dheengaddaa isinii fixuedha amma sanillee qoranne maraayyuu isinii fixuedha ya gaafiin bareeda konkolaataan miliyoona 3 walakkaa irraa bahee takka achitti naa qabadha manni yaalaa amma nama guddaa maa fidan isaan tokkoffaa neetworkiin qabe lammaffaa birrii yaalaaf guurame makiinaa bituu maaltu barbaachisa nuhoo yaalaaf guurame yeroo neetworkiin sirreeffadhaa usaana dhiifama neetworkiin sirreeffadhaa amma sirroofne amma sirraa'ee dubbadhaa miliyoonotiin miliyoonni 3 walakkaa konkolaataa irra bitamee konkolaataan akka amma jennu kana gatii isaa kanaan haa ta'u malee konkolaataa irra miliyoonni 3 walakkaan jira.
miliyeena tokko jala kan ta'u prosesii yeroolee sagantaaleen akkana sagantaan fundraisingidhaaf hojjetamu prosesiilee warrootii wantoota garaagaraa waan isin normaali akkanumatti generally understand gootan baasileen bahee jira gara miliyeena jalatti ka dhiyaatu jechuudha. Gamasiin ka bahee jira. Ammallee wanni haqiiqaa takka ta'e isin irraa beeytan amma qalbii keessanillee isin fayyisu kan isinitti ani dubbii masmara guutuu isaa qoradhee haqiiqaa jiru lafa kaa'e. Nuti diiniif si jaalanna. Ummata kanallee sirraa qabuu dandeenya. Dhaabbadhu jennee dhaabna. Mallaqni yoo akka kaashii lafa jiraate lafa jirutti himi jennee kunoo ka akkaawuntii irra jirtu tana. Qara miliyoona 4 wayi ture kaleessaa fi dheengaddaaf kaleessa itti galee amma jaagalee jira. Miliyoonni 6 peejii irratti maxxanse suni galee jira. Hayye. Tuun ammoo konkolaataadha. Yoo ka gurguramtullee taate gabbayaati laalaa kunoo jedhee jira. Inni biroo yaala kanaaf gaafa deemu anini nama haala kana keessa jiru sanyi ilmi kiyya kanarraa bahe kuni boru adda namni gaafa fayyaa kana dhukkubsate kanallee yoo mana yaalaa deebi'e yookaan riifariil marsaa lammataa deebi'ee jedhee kadhatuun danda'u kaayoo ilma kiyyaatii fi jiruu ilma kiyyaan balleessu jedhee akka daa'ima kiyyaatitti namni sirris ta'uu danda'a sirris dhabuu mala miliyeena 2 maqaa daa'imaatiin akkaawuntii irra kaa'eefii jira. Ayoo jiraadhellee ilma kiyyaan tajaajila jedhee yoo du'ellee isaan haftu jedhee karoora kana yaade wanni sun sirris ta'uu danda'a sirris ta'uu dhabuu danda'a. In general wanni lafa kaa'e maali? Ani adeemsa jiru kana haqiiqama jiru konkolaataa matanaayyuu miliyeena takkaa haa baaftu ummatatti himuu dhabuun. Ilma kiyyaaf jedhee tartiiba kana godhe jedhee namatti himuu dhabuun. Sababa kanaan hawaasni kaleessa naa ifaa jedhee deebi'ee wal dhabuun ani dogongora. Danda'ame yaalameellee ifama gaafatutu ana fayyaa bakka ana biratti hafte 15 miti yoo achi jalaa geetteetiin jette achi olu yoo naan jedhani ana biratti jirti hanqooni ummata kana ifama gaafadha malee an ummata afoo dhaabadhee rakkoo qabdan jedhee isaanitti badiin deebisuu ifama gaafatu dhufee ifama narraa haa ta'anii waan namni arsii qabuun fi namni namoomaa qabuunillee isaanii fixadhaa waan Oromoo walii qabuun. Sikofa miti waan Oromoo walii qabuun illee fixadhaa fi kanaafuu dhiifama naa godhanii du'aa naa godhanii mallaqni naa gahee yaalamullee tole yaalamuu baadhullee ani eegana qalbiin tiya na toltee rabbii kiyyaa wal gahuutu naa fayyaadha jedhanii isin dhufan kana. Jaalanne dhiifama qalbii sheekana asli dhiifama Ustaaz Xaayirin deebisi ba'alla dhiifama wajjin. Ustaaz Xaayir barreessa. Ustaaz Xaayir lakko tokko barreessa warra waliin lakko tokko barbaada. Ustaaz Xaayir tu waan kana komitee waliin barreeffamee jalqaba irraa haga ilaa baamurtii wanti takkatini gaafii na ergaa sheekat la dhiisa ilaali asli Doktarli. amma ani maali kaayyoon kiyya koo Doktor dhiifama wajjiniini ati dubbadhu kana booddee waliin haasai. Ala kanan jedha kana kooti. Malee dhiifama nu godhama. asli enno abbaa murtii takka hin barbaachisu ani kaayyoo qabaa kaayyoo deemuuf qabaa waan deemuuf san argadhe amma tokkoffaa ani Ustaaz Xaalibuu yommuu bilaan naan jedhe irrifadhe anamma osomaa wallaahi jechuu ani nama akka keessanii kan dura dhaabbachuun barbaadu ija keessanii rabbi na hambisu yoo zani natti baddan afoo na illa ani wallaahi rabbiin hinaafa waan akka waanyoo jibbaa kan rabbiin natti dhumne qalbiitii keessatti haalummaan sochii godhamaa jiru naa ta'uu dinnaan akka nama miidiyaa kana jirutti jala deeme sila amma hadiisa kana keessan 15 kiyya 16 jira walitti nuuf firoomsaa kitaaba keessa quraana keessa nu barbaada isiniin ilma jira osoo nama biraa taatee isin ta'uu baatte silaa hin jedha isinuma ta'utti an fuuluma keessan argutti quufean osoo nama biraa taate wallaahi gad hin dhiisu halalan takka kan jedhu kana yoon taane dhiisuun heduu jira because ijoolleen xixiqqooleen idiit gochuu jira mana isinumatti quufean quufe dhufuu keessanittu quufe osoo waa takka naan jechuu baatan innummaan bakka ani ummata kiyyaa na bira jirtii hin balleessee dhiifama eega jedhe dhiifama nu jibbu shayxaana qofa warri koree keessa ture Xaahir Galatoo waan jedhu yoo jiraate haa dubbatu sanbooda namoonni asirra yaada qaban gaafii isin gaafachuu osoo hin taane yaada qaban asli haa dubbatanii
Samboda oolfimaan uummanni illee dhiifama godhee illee dhiifama goone fi fuula irratti yaalaaf meeqa norraa isaa dubbatanii goolabna isin hin teessifnu. Gaafii osoo hin Mala taane asli. dhiibbaa jibbaa akkasii qabanii xaahir dubbatu carraatii kenna. Oye ustaaz asli osoo ustaaz xaahirin dubbanne gaafii kiyya xaahirin gaafatee abdadha waan ta'eef wanni walii galuu qabnu. Ustaaz waan ustaaz xaalibuun fidee dhufee itti soon dabal irraa akkana fudhannee amma masarraa deemnu hundi keenyaa tokko jira. Nama kabajnu nama jaallannu waan ta'eef yoo isaan asirraa dhaabanii asuma dhaman wallaahi laziim. Waraqaa miti fuula isaanii furanna. Hundi keessan ammoo fooloo godha. Amma nuti ustaaza barnu fuula keessan furanna malee waraqaa isin fiddanii miti. Eeywa amma ammoo nuti koree kabayyaa keessan hin furanna. Finna diinii duniyaa rabbi isin haa kennu. Finna diinii nuti duniyaa rabbi isin haa kennu. nuti koree ustaaz Ibsaa Hasan dabalatee ustaaz Xaahir Sayyaa dabalatee koree qaamaa fi niyyaa fi waamee qaamii hagardhaa dhama'aa jiru. Maaliif akka bifa kanaan ignoor ta'anillee ani hin beeku kana ustaaz Xaahir keessa haa bahu. Sanallee ustaaz Xaalibuun maal akka jedhan hin beeku. Mee ustaaz Xaahir waan kanarratti koree kanarratti hoogganaa waa hunda nu qindeessaa waa hunda sirreessaa ture ustaaz Xaahir waan ta'eef mee ustaaz Xaahir carraa kennu inshaallah. Ustaaz Xaahir carraan keessan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haasaa baay'ee naasahu ummati korraa dubbadha. Bitaan yaabbattee mirgaan yaabbattee walgeettiin kooraadha jedhanii wayitaman maakani. Gamanaanis ta'u gamasiinis ta'u wanti nu barbaadnu Sagalee. Ustaaz Xaahir. dhiifama narratti bilbilanii. Narra bilbilanii dhiifama. Haa ta'uuti dhimma kanaa waa'ee kanaa har'aa miti kan dhageenye kaasaatiniin turanii dhimma kana maaf cal'iftannuun jedhanii dubbachaatiniin turan. Akkuma caarraa ta'ee dhimma kana koreen itti godhamuu qaba. Obboleessi keenya kun dhukkubsatu jira yaalamuu qaba waan jedhu irratti mari'achaa turre. Obboleessuma keenya obboleessa Abdii Raggaasaa addisuu kana waliin teennee waa'ee Abdii maa cal'iftannuun jedhe dhugaa dubbachuun barbaachisaadha waan ta'eef waliin teennee Abdii gattanii jirtanii nuti Abdii hin ganne namni haajalleen biizii nama gootii gamaa gamana deema achirratti waa'ee isaa kana maal jettaree jennaan koreen itti haa ijaaramu koree malee wanti socho'u gaarii miti yoo san waan jiru ifa godhaa waan barbaachisu akkasi gaafataa yoo deeman wanti tun akkasi bareeddi obboleessi keenya kun illee dafee akkasitti yaalamuu danda'a waan jedhu irratti haasofne waliillee gallee gargar baane gidduma kanatti namoota tokko warri jalqabarraa dhimma kana keessa jiru Haydarii Ustaaz Mubaarak Adamii akkasuma nama biroo Abbaa Caaliis haa ta'uu Sayyaa namoota kana hunda walitti daballee mammari'annee dhimmi kun tartiiba godhachuu qaba jennee lafaa kaane. Mari'anne kan mari'anne guyyaa lama dura erga mari'anne irra walii galle guyyaa kaleessatti beellamannee turre haa ta'uuti guyyaa kaleessaa nuti mari'anne san irratti rabbiin hin feene obboleessi keenya Abdiin ana baay'ee na dhukkubaa narra laalinaa ana ammaa bakka jiru hin beeku wallaahi bakka kana jedhee sitti himuu hin danda'uu naan jedhe bilbila edallee dubbadhee ture bilbila yeroo tokko dawwalee finarraa kaasee Abdii si bira dhufuu barbaanna mee akkamii jennaan Abdiin amma hin dhufinaan mijatu ana na dhukkubaa mana yaalaa deemuu wadaa naan jedhe maal taateennan garaa kanarratti xiqqoo isii da'ii ta'ee jira baay'ee na dhukkubaa jedhe hayyee haa ta'u akkana jedha Abdiin jedhee jamaa keenyatti himee ergasii itti bilbili kamaarree karaa kanaayyuu dabra asitti wal geenne ergasii haa deemuu jedhan anis yaada kana deeggare itti bilbile Abdii maarree kottu nurra goruu dandeetta innaan eeyyan nuun jedhe sana booda eegaa turre naannoo daqiiqaa walakkaa booda bilbileef Abdii dhuftee itti bilbilee yeroo sadi narraan kaafne haa ta'u xumura irratti miiseejii naa barreesse jechuu Abdii baroonti wal geenneef dhimma kan keetii wama kan kee kana tartiiba itti goonaa jedheenii jennaan ani obboleessa kiyya wallaahi ani maraachuutti jira ammaa bakka jiru hin beeku piliis naan jedhe anachumatti dhiisee ergasii nuti hundi kennaa gamaa gamana gallee jechuudha. Haa ta'uutiin namoonni kunniin hundi isaaf jecha obboleessa keenya kana yaalachuudhaaf jecha tarkaanfii kana fudhate namni kun hunduyyuu jechuudha. Haa ta'u wanti sun nuun milkoofne obboleessi keenya addisuutti illee himnee addisullee nu biraa deeme nuun deebine sa wajjin iyyuu liivii banatee haasaa ture
irra fajjadee nu biraa deeme dhimma obboleessa keetiiti kanama akkana nu gootennaan waltajjiin akkanatti walitti nama qabamu hin jiru de isattuu xiqqoo isii qalbii cabee jira jechuudha yeroo san keessatti haa ta'uuti ustaas Xaalibuun hadda guyyaarraa dhimmi kun ajandaan kun argamee qilleensarra deemee qalbii nama hundaa cabsee wanti kun osoo akkamitti ta'ee waan jedhu nuu yurifanne hin dubbanneen cal'ifne jechuudha haa ta'u edaa mari'atamee jarri kunniin koreedha komiteen kun waan tokko nu waa fiduu jedhan asumarratti ajandaan kun jijjiirame kanaafuu akkaataa ittiin ustaas Xaalibuun dhimma kana kophaa isaa itti fidanillee nu dhibee isaan karaa osoo deeman waan kanatti illee dabalamanii makamanii waan kana sirreessanii haa ta'u nuti ima fudhanna wanti nuti fudhanne hin jiru garuu bilbilli nurraa ka'uu didee nus maaf akkana kan nu godhan akka nama waan kana yaadutti xiqqoo qalbiin keenya nu cabee jira jechuudha. Qalbiin keenya gara kiyyatti akka kiyyatti qalbiin keenya cabee jira maaliif yoo xiqqaate namni tokko dhimma namaatiif erga bahe dhimma san namarraa qeebaluu qabaa fudhachuu qabaa ishii qabaa isaaf jecha manaa baanee karaa dheeraa deemne miilan sanuu haa ta'u erga dhumatte wanti kun dhumatte ammas waan kana tartiiba itti godhamee obboleessi keenya kun yaalamuu qabaa obboleessa keenya bira dhaabbachuu qabnaa kana wanti an jedhu wanti biraa hin jiru ammas namoota dabalataa warra bifa koreen akka ustaas Ibsaallee yaada kana keessa jiran naja ennu sayyaan keessa jira Haydar ustaas Mubaarak inumaa dhimma kana keessa hin galu jedhee nama baqataa ture maaliif akka baqatellee hin beekne haa ta'u nuti itti ciccine waan kana sirreessina jennee amma jarri kun argamanii abbaan caalillee naaf hin mijatu yaadni keessan naa ta'a jedhee deeme kanaaf ammallee wanti kun tartiibni itti godhame obboleessi keenya yaalamuu qabaa tartiibni itti haa godhamuu yaada jedhuun qabaa galatooma. Koreen kunillee bifa kanaan gatamuu hin qabu ustaas Xaalibuun. Dhiifama Haydaro. Amma anatu yaada dhiyeesse malee wanni an jedhe kuni abdiin qalbiin fudhate hin fudhannellee namni waan hin dhageenye dura dursoo qalbiin namaa yoo fayyite kun rakkoo hin qabu. Mee waan kana abdiin maal jedhaa kana namni amma namuu qalbiin isaa xiqqoosii madaahee jira. Nama fayyatu waan fayyaa dubbata dura fayyinee waan fayyaa haa dubbannu. Odoo abdii irraa yaada dhageenye hoo carraa isaanii kenninee jechoo dhiifama guddaa. Bareeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti keessanii akkam jirtan? Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Egaan jalqaba irratti dhugaa dubbachuu fi hawaasni bal'aan asii dabalatee namoonni asirra jirtan hunduu jaalaa gubbaa kan jirtan onnee koorra dhiifama isiniin jechuun jaalladha. Maaliif jennaan isin duran dhaabadhee maaliif ammoo isin dura dhaabadhee an baankii isteetimentii hojjechiisee hin beeku. Maallaqii akkasiis akkaawuntii koorra gala jedhee yaadee hin beeku. Dhuguma koon waan miidiyaarra haasa'uun haasa'a. Aga kana miti miliyoonni 10 galeera 8 galeera jedhee yaadeen beeku dhugaa dubbachuuf haqiiqatti. Kanaafanii gigim jedhee ma dhaggeeffachaa ture waan sana amma adda baafannutti anis baankii isteetimentii dhaqee amma adda baafadhutti jedheen callisaa ture malee dhiifama jechuun hin barbaada. Itti aansuudhaani dhugaa dubbachuudhaaf maallaqii akkuma hamma ustaas Xaalibuun jedhanii amma baankii deemnee baankii isteetimentii hojjechiisnee kompiitaraan fudhannee maal jenneetu gara manaa deemneetu wantoota ba'aniif wantoota galan maaliif akka ba'an maalirratti akka ba'an waan hundumayyuu ilaallee jirra. Wantiniirraa jechuudha isteetimentiirraa jechuudha waan qabatamaa waan lafa jiru. Innaa akkuma isaan kaasuuf yaalan isaan kaasaniiru yaalaafis ta'ee piroosesii yeroo sana fundraisingii yookiin gargaarsaa garaagaraafis ta'ee akkasuma piroosesoota adda addaa wantoonni asirratti dubbataman jiru jireenya koo guyyaa guyyaa fi akkasumallee akkuma isaan jedhan koree keessaallee nama wajjin mari'annee maallaqi kun akka hin badaa maal gochuu qabna jennee haasofne konkolaataan akka bitamu konkolaataan karaa koree sana argame birrii waan dhukkubsataa ta'eef maallaqa baankii nu dabarsuu dinnaan wanti sun fashalate ergasii immoo erganii yaalamee ba'ee akka carraa konkolaataa wayii argame namni sun sa'aatii sanatti na argamu hin dandeenye biizii ture baay'een bilbilaa fi ture koree sana keessaa jechuudha. Asirratti maqaa isinii dha'uun barbaadu. Anis maallaqa nan balleessa beeku namoonni natti dhiyoo jiran amala maallaqa balleessuun qaba. Yoo nama rakkate ergee amala maallaqa jechuun maallaqni harkaan ta'u dhugaa dubbachuudhaa fi namni mala akkasii qabaachuu qabu jiraachuu danda'a waan ta'eef beeka.
konkolaataa sanarra deemnee maallaqa kana keenye. Akkasuma akkuma ustaas jedhanii qarshii miliyoona 2 immoo an dhukkubsadhee marsaa lammaffaallee waamamuu hin danda'a. Yaalamee deebi'ellee hojii idee kootti deebi'uu dhiisuu hin danda'a. Kanaaf mucaa koof bor rakkinni akka mudanneef maallaqa sana ol kaa'eefiin jira. Kanarraan kan hafe maallaqi kan hojii hojiitti dabalamee kan ijoollee demoo irraa kaffalu hojii walitti dabalamee wantoota garaagaraa hojii walitti dhufee gara qarshii miliyoona 5 sana dhufee jira jechuudha. Walumaa galatti aslee kiyya dhugaa dubbachuudhaaf dhiifama jechuun hin barbaada. Hawaasa asirra jiru guyyaa lamaan kana qalbii natti cabaa jiru. Hawaasa kaleessa na gargaaree akka waan hin beeku wallaahi hin beeku ammallee maallaqi akkaawuntii korra jiru maallaqaan isinitti himaa jirudha malee na jaatu akkaawuntii korra jira jechuudha. Jechuun waan isin sobu tokkollee hin jiru. Waan ta'eef Oromoo guutuu herreega eegaa fi rakkoofti. Isa kanaafi an hin beeku akka kanattiin isteetimentii hojjedhee maal jedhee herrega baasee meeqa bahee meeqa galee an sana takka iyyuu hin herregne dhugaa sanatti fakkaachaa hin turre amma gaafa ustaas faallee dhufanii isteetimentii ilaaluu qabna jedhan laphee dhibee maaf hin ilaallu reedamnee deemna jechaan hin ture dhugaa dubbachuudhaaf gatii akkas ta'a jedhee yaanneef sanas ta'u kanas an hawaasa koo miidhuun barbaadu nama miidhuudhaaf karoorfadhe tokkollee hin qabu jalqabas hawaasa kanatu naa dirmate utuu hawaasni kun nan gargaare ta'e sareen na nyaata ture nan du'an ture beekamaadha rabbiin sababa godhee hawaasa kana fayyaa koyyuu naa deebisee jira. Kanarraan kan hafe hawaasinatti qalbii cabe hundumtuu dogoggoraan waan godhame itti yaaduu dhiisuudhaan waan godhameefi ammalirra deebi'ee si'a arfaffaa shanaffaa dhiifama jechuun hin jaalladha. Kanarraan kan hafe wantoota wacii garaagaraa immoo suutaan waan wal beeksisaa deemnu ta'uu danda'a waan ta'eefi jazaakumullahu khairan dhiifama koo yoo naa qabaltan konfirmi na godhaa yoon waan na gorsatan jiraatillee na isinan dhaggeeffadhaa. Itti aansuudhaan garuu waan inni qirreetaan qabu yoo jiraate koreen yeroo sana ture. Koreen yeroo sana ture Haidarii fi Abu Xala'aa fi ustaaza wayii ture. Koreen amma isaan jedhan dhugaa dubbachuutti ani hin beeku. Gaafa naa bilbilamaa turellee ustaaz gaafa naa bilbilaa turellee maaliif akka naa bilbilamaa ture hin beeku. Achii anillee gaafa sana baay'ee na dhukkubaa ture baay'ee abdii kutachaan ture mormi koo hamma turaa deemu amma bulaa deemu baay'ee na dhukkubaa abdii na kutachiisa dhugaa dubbachuu fi bilbilee fi ustaas kun isin mufachiisuun barbaadu isin gaddisiisuun barbaadu an amma sa'aatii kanatti waan hangochaa jirullee hin beeku baay'ee na dabbaree jira wallaahi maraachuufan jedha jedheen itti mee jechuudha akkuma isaan dubbatanii isaanillee hayyee taati jabaadhu abdii keenya naan jedhanii na jajjabeessaniitu narraa adda ba'anii koreen gaafa sana uumamte maaliif akka uumamte dhugaa dubbachuuf haqiiqatti an wallaahi quban qabu. Kan akkasiin na hubatan jechuun barbaada. Kanarraan kan hafe wantoota kan biraa suuta walitti deebinaa. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdii qoyituutiin deemini asli waa'ee iskaanii keessoo laadhaa saamu waa'ee mucayyoo. Rabbi ana na jaallata. Daadhiis nama guddaa akkam Kalas. Bakka isaa keessaan dhumaa jala keenya keessaan dhumaa warri komentii suuta jedha keessaan itti naasoo ustaas Taalib. Asli waan Mee isin yoo waan hin dubbattan namni dubbii kana jidduu dhaabbataa ture ana ture amma na dubbisaa doktor. Ilmi namaa bututee madaa qonaan abbaa murtii ustaas Taalib dubbadhaan viidiyoo kanadha. Inni qaamii qabatee jiru jira waan ta'eef dhiifama. Dhiifne ustaas Taalibutti deebi'aa viidiyoo baratan. Amma Dr. Asim waa si hima. Eshi. Asin dura abdii waan naan jedhe wayi waan naan jedhe mucattii tanaan ani dubbiin seerumatu qabee fi malee ani hin barbaadu ana takka rabbi natti fide haa bilisa baatuu barbaadamaan naan jette naan jedhe tana qalbiitti qabadhaame hagana jedhee tuun isin biraa murteechoo fi haasawaa keessanitti ce'a. Amma isin nuti isinirraa fudhanne amma hadiisa isin fiddan Barakallahu fiikum. daliila da'iifa hin jenne hin fudhanne. Anammo yorro warri biraa warra isin jirkun amara kiyyeen beeka. Wallaahi osoo isin ta'uu baatte yoo xiqqishuma isii adda goreen fudhan sila. Isiniin fuula keessan fudhan. Amma waan gootani waan naa gootan. Abdileen obboleessa kiyya. Obboleessa narra xiqqaati. Anjaarsa waggaa 45 dullachaan. Mucaa heeruma fuudha ga'eef intala heeruma geette qabaan. Isinii galeemi. Wamaluma washakannu barandatti gide warra jalaa bayeetti hin baretti waggaa 5 jiraa fi
adaba dhabee akka rigodha malee jaarsa mataa arriiti hiriyaa abiyyi fa'a warra biyya angman kadhaadhu kana. Jaarsa umrii 45 waan naa gootanii abdilleen ilma keessanii mucattiin sunillee ilmooteessanii haadha abbaan jaraa rakkataadha kunoo asii achi baadiyyaa wallaggaa kana jiranii natti booyaa jiran. Anamma kaayyoon kiyya duraa sagaleen isaa awwaalameetiniin mucaan kun jala da'oo godhatee miskiina miidhaa jiraa waan jedhuun karaa birrii kanaan dafee namni sensitiif jedha. Aduun amma biyya kanatti lubbuun namaa rakkata ta'e beeytanii. Awwanni karaa baankii isteetimentii kanaan dhufeen asiin gir jedhee achirraan tarkaanfadhee mucattii bira dhaquufi. Amma waan gootan amantiin teennallee dhiifama qabdi. Jarri kun haadhaaf haadha manaatiif abbaa manaati. Isallee yaalaa jirra. Obboleetti muslimaati. Obboleessa muslimaati. Isilleen akkuma isaa amantii biraatti dhabdanitti fakkaate maqaan isiitiif maqaan abbaa waliin fakkaatu gidee natti himan jechuudha. Waan gootan amma isin akkuma asirra fudhattan kana fuudha. Jaarsummaan mootummaa harkallee nuu fuudha. Nuu baasa. Isillee hin gargaaranna. Duraan nama bira osoo qariyaa teettee qaraatu wal baratanii wal fuudhan jedhanii. Isillee hin gargaaranna. Isallee hin gargaaranna. Dubbii guddattee faratti fe'anii ija keessa irraan of oolcha haasaa isinitti hin guddisuus taate. Lammaffaa asli dhiifama wajjin lamaffaadha. Wanni waan kun isin sirraa'uu danda'u koreen Ustaaz Xaahir Sayyaa Abu Xalahaa abbaan caaliifaa waan kanatti arrabsamanii diqqeeffamanii jiran waan ta'eef araarri eega araaramee jarri kunillee nu yaameet obboleessa keenya garaa qulqulluutiin kasoba hin qabne walitti araaramneet addaan deemuu barbaannaa takka ammoo dhimma fayyaa isaa kanallee haalli ittiin deemu lakki biraa galanii haalli sunillee gargaarsi kana booda itti fuufamuu ittiin fuufuullee wanni kunis koreen tunillee kabaja qabaachuu qabdi hawaasatti ergatee kaleessallee waa dalagaa turan dhugaadha inni har'a koree tana waakkatus koreen tun waan goote qabdi waan ta'eef rakkoon hin jiru dhimmi koree kanallee dagatamullee hin qabu waan jedhu kaasuu barbaadeetiin inni kunillee osoo koreen tunillee yaamamte falli wahii godhame koreen tun akkana gatamuun sirriidha jettanii yaaddanii jechuu kiyya. Dhageettan kaa'utaa walirra qabdanii deebiftanii doktora ustaaza. Ittiin dheeressinaa dhiifamallee naa godha ustaaza. Walirra deebistanii. Akkuma kaleessa sagalee ta'aa turre amma sagaleen kenna waan biraatiin himamaa jira. Nuti amma waan kaleessa jennellee waan kaleessa taanellee akkuma asliin jedhe tayoo bilbilaa sanillee yoo namu uffattanillee ani isinif balleesse dhiifama naa godha mataa isin dhungadhe tataaniiti waan nutti ulfaate maraanullee fuuluma keessan argine dhiifne jechuu barbaadaanillee akka nama tokkootitti yookiin gahee keessaa qaba gaheen kiyya saniin naa deebi'anaan turre imimmaan kiyya saniin naa deebi'a akka kaleessa viidiyoo maxxanse asirra jira awwala jira saniin naa deebi'an turre ammaaf erga isin dhuftanii fuula keenyaa footeettan hangara kiyyaa afoo inaalillahi nama takkaa walitti hin bu'in nama onlaayinii kanarratti akka abbaatiin laalu abbaa murtii kan urga gaafa rabbi waliin nu dabareeti waggaa meeqa walitti hin bu'in sababa kanaan walitti buune kanaafi anillee erga fuula keessan arge qara waa hedduu yaade afoo inaalillahi jechuu barbaade. Yaadni amma kaafamaa jiru tokkoffaa waa xiqqoo isii asitti koree tariitii warrootiin Dr. Asliillee dabalatee waan kana nu qulqulleessaa jettan. Anamma koreellee yoo fide kottu akkana goona gamana jenna gama sennaa kanatti gabayaan tun qilleensi biroo ceeti waan jedhuun haqiiqatti silaa dubbiin haqiiqatti koreen ifaajee waan kana keessatti qabu asi argamuu qaba abbaa ta'ee nun deemuu qaba koreen waan kana keessatti ifaajee qabdan kaleessallee karakkoo tana furuudhaaf deemaa turtani dura dursoo anatu dhiifama isin gaafata maaliif dhiifama isin gaafadha dhugaa jirtutu akkasi waan taateef ani ammoo gabayammaan tun haa dhaabattu waan jedhuun abdiillee irra gadi jedhe yoo rabboomaaf na jaalatuun kan kee dhugaa taate yoo dhugamanullee diinii kanaaf kasi jaalannu taate waan isin jedhe fuudhi jedheeni karabbinarraa beekuu baankii ufumaa wajjin deemee konkolaataa yaabbisee asiillee baasuu didanii jennaan baanki beetii deemee ufii baanki steetimentii baankiillee ufii fuudhe kanaaf wantootii jiru karoora kanaan akkasitti beekaa abbaa zarriillee wanni isin muufadhe isin biyya kana keessa girtanii warri onlaayinaa fi maanatti himinaaf hagasin abdadhuuf hagas jedhe malee biyyan jiru qatar jiran
misunderstanding tu godhe yuka dhifama bareedaa kiyya. لا والله biyya isintu keessa dhiifama. Anoo doo biyya jiraadhe lukaan isinit dhufa wallahi na beeytan. diaspora da ustaz Jazakumullahu khairan. diaspora fakkachu zemali diaspora da Diaspora kanallee guuttani na fakkaate sanumaa fi anillee shakke biyya kee. Akkasi walumaa galatti wanni anamma jedhu Dr. Asilillee dabalatee namoonni biroollee hayyoonni keenya kasirra jirtani. Amma wanni hedduu tokko ani isin galateeffadha. Ani online kanarratti illee hin seenu. Anani beeytanii baadiyama keessa biyya addunyaan quban qabne kana keessa deemee shiqqalaa shaqaladha. Maaliif akkas godha beeytanii? Online kanarra yoo deemte kayriillee dalatta sharriin illee si seenti. Anama baadiyaa keessa deeme afaan nan beekanii waa itti namadhu waan namatanii islaamummaa qabadhaa jedhe harka ol baasanii shaataa qabsiisee shaqaladhee herreegadhee yaa rabbi naa herreegadhee biraa huta. Wanni waan akkasii jiru keessa na gammachiise hin jiru. Anan mallee rabbi naa fedhe baadiyama tana keessa deema online Dr. Asliin qabate warri jalaan jiru ka akka Bilaal Ooroo kenna qabate Aydarillee qabate ana social media tanarratti guddaan eegina miskiintichuma baadiyaa keessa deemee waa shaqqalatu jettanii akkasitti quba na qabaattanii ammoo kanuma ta'uu wajjin quba nu qabaattanii guyyaa nuti dhufne fuula keessan diiniidhaaf namni waan nama irra jiru san osoo hin taane karoora abbaan ittiin deemu saniif nama kabaja guddaan nama maa guddise jennaan guddina ofiitii fi jedhan dhugamatti Dr. Asliin akkaataa marraa dubbate kana keessatti ragaa osoo nama biroo taateeti wal bira mirkaneessa sirriin finne fidaa jedha jedheetiin akkasitti dubbatuun kunillee namni eegana ammallee haqiiqa lafa jiru laakiin ammoo fuula keessan laalle kaayoosin keessatti isin beennutu diini nama diiniif kabajnaa jettanii ulfinna akkanatti nutti godhuu kana ammallee wanni isin beekuu qabdan yoo nullee kabajiran sanyiteessa rabbi kabaja yoo nullee maqaa diinii qabanneetumaan akkanumatti lashmallee nu gootanii nu biraa kuttan omatu sanyitti isin daba garuutu dalagatuun teessantuun hedduu isinirraa gammanne baga osoma dubbatuu dandeettan osoma loluu dandeettan osoma mormuu dandeettan namni diinii yoo dhufe biran tarru jechaa kana fakkeenyummaa bareedaa baga namatti illee mul'iftan namni illee waa isinirraa bara osoo nammas dhufe sheeticha illee Asliin Dr. Asliin sheettaalimuu jedhan tokko illee achitti kun arrabsee mutut godhee achaari yoo jedhan boru zooree tuman simatti gala laakiin ulfinni ati diiniif na kabajjetuni sirre sanyii teetitti illee rabbi haa dabarsu si qofaa miti hayyoota keenya warra sirra jiru warra koree nutu kee dubbee harkaa qaba eessaan fuutanii fiddannu eessan nu gattan osoo jedhe ummata danda'u ka kana danda'u wajjiin ammoo wanni isin dubbattanuu teenna jettanii na kabajjan rabbiin ulfina diinii duniyaallee rabbi isinii haa godhu isinii miti sanyii teessanitti rabbi haa dabarsu ammallee baga dubbattanillee baga laaltanillee baga deebitanillee baga araaramtanillee baga ni yaalanna jettanillee maraayyuu hayyoomuma namni gabayaa ammoo shayxaanni dhufeeti dalagatu ummata kan addaan bittinneesse anillee abbaa zarriitii wallolee yookaan nama birootii wallolee lamuu sin dubbisu nan dubbisin sin beeku nan beekin jedhee akka deemuuf tole gabayaan shayxaanaa sun munuun diiggame amma namni maan nurraa fudhata ummanni sun yeroo walikka wallola malee ufii wal jalaa dhagaa yoo jedhan we are gonna to be the role model fakkeenyummaa gaarii wal jalaa dhagahuun wal jalaa deebi'uun wal kabajuun ulfinni sanyii teessanitti haa dabru ani duuba du'aa'ii isinii godha ammoo inni takkattiin ani qabu ifaayya diinii keessatti illee qabaatu baadhu du'aa'ii ulamaa'aa kana hedduu isaa qaba Itoophiyaa tana keessa ulamaa biyya keenya keessa jiru gurguddaa namni quban qabne irraa du'aa'ii qaba du'aa'ii masa yoo isinii goosise akkatti masaniin inshaAllah rabbi kiyyarra kajeellaa qaba yoo qarallee hanqoon isin bira jiraate rabbi isin qurcee yoo qarallee laafinni isin bira jiraate rabbi isin jabeessee yoo qarallee wanni rabbiin keessa isin komatu jiraate gara jaalala rabbiititti rabbi isin baase nama addunyaa addaan bittinnoofte nama hawaasummaadhaan wantoota gara garaatiin addaan bittinnaa nama wali ijaaru rabbi isin haa taasisu naaf galatooma anillee eegana sadarkaa diiniidhaan na kabajuun keessan akka nama tokkootitti warra karoora ummata islaamaa afoo dhaabatu hooggansa islaamaati majlisa jedhamee diini jedhamee daa'i jedhamee socho'a jettanii tan diiniif na kabajuun keessan namni ulfinna namaa qabeenyummaa namaa laalu diini namaa laala diinii laaltanii diiniin isinirraa mul'ate sanyii keessanitti haa dabru naaf galatooma warrootiin koreelee dhiifama isin gaafadhaa qalbii seenaa waan isinarra keettanillee ammoo haga danda'ameen qarallee abdiillee dubbisee jira amma kanattillee dubbatuu baatu inshaAllah waa isin jechuu fedha ustaaza afaan isin qabee bakka bareedduu jirani haa dubbatu bilaal qoy waa'ee sumayyaa ture jirani qoy waan sani garuu fi fedhee dhiifama asumatti asliiki haa geeffatanii qo'a qarallee dubbise maal jedhu jedhu fixadhaa ustaaz waan sani ani haqiiqaa jiru namni wanti hundinuu teknika barbaada beeytanii amma namni waa namatti dubbatu yeroo tokko akkanatti wanni an abdi dubbadhu jira wanni suutaan sosobadhee taasa'u jira
amma abdii wal bira jirra akkasuma malee namoonni biroo illee na bira jiran ammatti akkana illee jechoo baatu haqiiqaa waan kana lafa jala illee ilaalleerra ammatti illee waan kana godhuu baanu wanni isin dhukkubsu nu dhukkubsa wanni isin tartiiba ummata islaamaatii tola jettan hundinuu nuu ta'a wareegama qabu kafalamuu qabu kafallee akka itti deemuu qabnutti deemne waan dalaguu qabnu dalagne waan qalbii keennallee nu fayyise nullee fakkeenyummaa ummata birootiillee nu taasisu dalaguudhaaf hangama kiyyaa qophiidha qarallee tuttuqe laalellee haqiiqa jiru nattillee dubbatillee namni namoomni nama keessaan bahu yeroo tokko tokko hamiira keessa dubbatu malee ani miidhamuun isii ana faayidaan qabu jedhe iza maaltu itti ana suuta qorannee tartiiba isin goona sanillee fudhadhe tagama koree warra biyya keessa warri onlaayinaa dhiifama nu gootanii warra biyya keessaallee natu dubbise akkaataa maluu qabut akkaataa ta'uu qabut natu inshallah kanallee qurcaa ta'amma booda isin kennine warra onlaayinii wanni amma lafa jirtu sunniin tartiibotii jirtu amma mallaqootii konkolaataa sanillee deemnee laallee yoo fayyaa qabaate fayyama qabaatu isa gurguru wanni nu ummata rakkifnuuf tokko hin jiru yoo ammallee wanni biroollee ka jiraatu taate ni barbaanna homa ummata keenya hin rakkifu qalbiin ummata keenya ammoo akkuma amma ijaarame kanatti itti fufuu qaba namni rabbi isaa laaffisee lakki ani qooda kana keessaa fudhadhaa sun hin tuqamini taqarani jette akkasuma taateettu jedhallee hin dhoorginu laakiin ammoo kanaaf ol baanee ammallee hin dubbannu yoo isin itti deemtanillee isin hin dhoorginu maraayyuu inshallah walumaa wajjin taaneetiin sochoonaa san akkasii qubanaa qabaattanii rabbiin alaamana keessan duraa duuba keessan bayaagala keessan rabbiin yoo nama ijaare namni nama diigu hin jirre ijaarama diigamni hin jirre rabbiin isin ijaare qalbii teessanitti imaana sammuu keessanitti hayyooma arraba keessanitti eegana ammallee collooma dalaggaa teessan keessatti milkaahinna ijaarama jireenya keessan keessatti tokkummaa fakkeenyummaa keessan keessatti kinniisa rabbiin isin haa taasisuu isin jedha barakallahu fiikum namni yaada qabdan jirtanii ustaaz Nasondeef abbaa murtiitii kennaa arga durattiitiin dubbadhaadhan abbaa murtii dubbadha gaggabaasa lama dhabsiisina laalli ustaazni keenya deebisaa keenyaa hayyee ulfaadha ani daqiiqaa takkanatti hin fudhadhu wanni jiru maal beektanii ishi dubbachuuf miti ani wama adeemsuma kana wanni jechuudhaaf malee wanni jiru akkuma reefi akkuma ustaaz Xaalibuun koree sanillee as yaamanii akka koreetti waan balleessinillee balleessaa fudhannee waan abdiin dogongorellee dogongoramee dhimma abdii ammallee karaa fi seeraa fi heeraan mallaqa isaa hafullee yoo gahellee gahe jedhee koreen kana booda tabraallee uumamtu waa'ee dhimmi abdii raggaasaadhaa seeraa fi heeraan tartiiba qabatee deemuudha qaba yoo mallaqni gahee jira yoo hin geenne jedhamee tartiibaan deemuu qaba oopin ta'ee banamee hafuun qabu waan kana hundaa'u ustaaz Xaalibuutti dhiifnee nullee nu araarsaa yoo balleessine balleessaa nutti mura obboleessa keenya wal dhabuu hin barbaannu obboleessa keenya yoo dadhabne du'aa godhuu fi barbaanne yoo qabaanne immoo kennaaf wallaahi hammeenya isa tokko illee hin qabnu gaaf san cinaa dhaabbannee gaaf inni miilaan deemu wanti cinaan dhaabbanneef illee hin jiru anallee akka hamatti akka jabatti na fudhate waan ta'eef waan kana ustaaz Xaayirfaa illee nullee gidduu kanatti nama badaa ta'aa jirra gaafa laalu nullee nu araarsa jechuu fi ustaaza kiyya dhiifama abbaa murtiitti fufa. Hayyee ulfaadha galatooma andurallee wanni waan kana sinafoo dhaabbataa turee fi bakkuma tana bakka amma isheen dhufanii falanuu kaa'anii ulfaadha galatooma isaaniin jechuu barbaada ustaaza Xaalibu. Wanni isaan amma duratti ladda tuttuqaa turan sanillee wanni ustaaza kiyyaa Buzarii fi Dariin illee walafoo nu dhaabe bakka isiniin jedhallee bakkuma amma isaan tuqan san jalqabarra tuqan sanii san hunda amma isaan gabaabatti nuuf fixanii ulfaadha galatoomaa isaaniin jechuu barbaadna. Dr. Aslee ammoo karaa rabbi ol si fuudhee ammallee ol si haa fuudhu. Ta'amba biratti dabdellee si biratti haa qajeeltu qaraatu waa qabdaaf rabbi waa maraa qajeelchee. Ani wanni isaaniin amma sheekaan jechuu barbaadu waan tokko ka'anillee keessaan beekutu jiraaf waan san afoo dhaabbataa ture. Dr. Aslee yookiin sobee ebaluun sobee osoo ta'uu hin taane rakkoo ijoollee kanneen jidduu jiru rakkinni hin jira akka jiru hin beekna ustaaza kiyya. Rakkoo kana amma eega isin dhuftanii jettan homaa nama biraallee hin barbaachisu isin keessoo keessan san ka'achi ka koree biyyaa san achumatti nuuf fixa. Ka waa'ee amma mucayyoollee alhamdulillah dubbiinuu bareeda taate Dr. Asleellee waan qabateetu jira. Sanillee Dr. Asleelleen waliigaltanii yaada tokkorra jirra. Sanillee isinummaan furmaata nu godha. Ulfaadha rabbi jazaa isinii haa deebisu. Wannummaan nu durallee walafoo dhaabbanneef kanuma malee wanni biraa hammeenni hin jiru.
jarri tunniin lamaan walitti dhufuu qabdi araarri jidduutti bu'uu qaba dhugaan bahuu qabdi